Teessaan hirriibaa kaatee gara kolleejjii deemuudhaaf meeshaa ishee walitti qabuun eegalti. Haati ishee Kaarool fi booyfireendiin ishee Noo meeshaa ishee walitti qabuudhaan ishee gargaaru. Kaarool, Noo fi Teessaan kutaa ishee haaraa B22 jedhamu yommuu gahan shamarran lama siree irra taa'anii jiru. Teessaan nama haaraa kutaa ishee keessa jiru Steefii fi Kiristeedhaan wal baru. Kaarool garuu kutaa sana keessa wiiliin urgaa'ee waan jiruuf kutaa sana gadhiistee gadi baati. Teessaan duuka bahuudhaan haadha ishee akka isheetti amantu gaafatti. Teessaan itti gaafatamummaa akka qabduu fi dhimma akka hin taane ishee yaadachiisti. Noo fi haadha ishee lamaan isaaniiyyuu nagaa itti dhaamtee geggeessiti. Teessaan gara kutaa ishee deebiti. Noo akka hiriyaa jaalalaa ishee ta'e isaanitti himti. Teessaan ganama barii doormii keessaa baatee gara kutaa isaanii tokkoffaa mooraa guutuutti qajeelti. Daree cufamaadhaan alatti Londanii wal baru. Kunis guyyaa barnoota isaanii calqabaa ta'a. Guyyaa sana booda Teessaan doormii ishee keessatti qaama yommuu dhiqattu uffatni ishee lafatti jalaa kufee hundi isaaniiyyuu akka jiidhu hubatti. Fooxaa ishee uffattee gara kutaa ishee deebitee balbala yommuu bantu mucaan tokko siree Steef irra taa'ee akka jiru hubatti. Ni rifattis. Kutaa dogongoraa keessa akka jiru itti fakkaatee itti himti. Maqaan mucaa kanaas Hardiin jedhama. Innis kitaaba dubbisaa jiru irraa xiyyeeffannoo isa salphaatti waan cabsuuf dhugaa dubbachuuf bakka sirrii akka jiru itti hima. Teessaan Steef booyfireendi ishee kutaa keessaa akka baastu gaafatti. Steef immoo booyfireendi ishee akka hin taane deebistee itti aansuudhaan halkan san galgala akka wajjin baatu Teessaa gaafatti. Teessaan garuu waan hin barbaanne fakkaata. Hardiinis akka affeeraa kana irratti argamtu yaada kennaaf. Teessaan akka hin deemne murteessiteetti. Steefii fi Hardiin deemuuf ka'u. Hardiin akkuma balbala ba'uuf jedhutti kitaaba dubbisaa ture san Teessaaf deebisee kenne. Teessaan guyyaa yommuu ilaaltu ijji isaan lamaan iyyuu walirra bu'a. Yeruma kana Steef dhuftee galgala paartii irratti akka argamtuu fi akka wajjin bahan ishee gaafatti. Teessaan daftee tole jechuu baattus dhuma irratti walii galu. Steef Teessaadhaaf uffata filattee dhuma irratti gara paartii namni hunduu injoo itti godhu deemuun akka deeman murteessan. Erga achi gahanii booda Teessaan nama hundaan wal barsiisu. Akka dhugaatii dhugdus gaafatu. Xiqqoo dhugdus dhuma irratti dhuguu dhiisti. Booda hiriyaan isaanii mooliin tapha dhugaa yookiin ajaja jedhu akka taphatan yaada dhiyeessiti. Teessaanis taphicha keessaa dhugaa filatti. Gaafiin ishees walqunnamtii saalaa kan raawwate eessatti akka ta'e ishee gaafatan. Teessaan garuu gaafiin kun akka irra darbuu fi ajajatti akka jijjiiramu filatti. Hardiin suuta jedhee soofaa irraa ka'ee gara isheetti deemee walqunnamtii akka godhuu barbaaddu ishee gaafata. Teessaanis tapha kana taphachuun akka ishee addaan kuttee beeksistee biraa deemti. Teessaan Noo jaalallee isheetiif yoo bilbiltu bakka dhugaatii akka jirtu gaafata. Isheenis bilbila irratti cufti. Isheen gara keessaa deebitee kutaa kitaabaan guutame keessatti kitaaba filachuu eegalti. Hardiin gara kutaa sanaa dhufee maal akka barbaaddu gaafata. Isheen garuu waan dhugee machaa'ee shakkiti. Innis akkuma ishee akka hin dhugne itti hima. Innis harka ishee qabuudhaan suuta jedhee ajaja waan filatteef akka ishee ajaju gaafata. Yeroo kanas miirri isaanii kun gara wal dhungachuutiif ga'a. Teessaanis tapha hin barbaadu jechuudhaan dhiistee baati. Karaa irratti miseejiin ijoollee kutaa ishee waliin akka hin baane jedhu ishee ga'a. Isheenis waan barbaadde akka gootu barreessitee deebistiif. Guyyaa itti aanu gara daree yommuu deemu mucaan kaleessa wajjin wal argan bira teesse. Hardiinis akka daree ishee ta'e hubatti. Piroofeesar Sootoon waa'ee kitaaba roomaansii irratti yaada qaban gaafatti. Hardiinis yaada akka kennu gaafatti. Innis jaalalli waan ibsuu fi dhaamsuu dandeenyudha. Dhugaa irratti kan hundaa'e akka hin taanetti. Teessaan harka ishee ol qabdee asoosamicha irratti waan itti dhagahame dubbatti. Kutaa barnootaatii erga bahanii booda Hardiin immoo Teessaa hordofee gamoo keessa ba'ee mormiin isaanii hammam akka nama gammachiise itti himee biraa deema. London immoo ishee wajjin ta'a. Teessaan Hardiin hammam akka of tuultuu ta'ee dubbatti. Haati Londonii fi abbaan Hardiin akka jaalala calqaban itti himee wajjin jira. Isaanis wal jajjabeessuu eegalan. Sana booda Teessaan mana taatoo tokko ta'etti osoo Steef taatoo hojjetattu argina.
tokkos akka godhattu yaada dhiyeessaniif. Isheen garuu haati ishee akka ishee ajjeestu itti himti. Haati ishee jireenya ishee guutuu akka karoorfattee fi cidha Naahoon wajjin qabdu dursitee akka karoorfatte isaaniif ibsiti. Guyyaa itti aanu teessaan mana bunaa mooraa keessa seentee buna ajajatti. Haardiinis gara ishee dhufee irra deebi'anii akka calqaban ishee gaafata. Innis hiriyaa ta'uuf qofa. Haardiin waan tokkoo fi bakka tokko akka isheetti argisiisuu barbaadu dubbata. Waliinis deemuuf murteessite. Konkolaataa qabatanii gara naannoo bosonni itti baay'atutti dhufanii bakka haroo qabutti deemuun Haardiin bakki kun bakka inni jaalatu ta'uusaa beeksisa. Qaama isaas uffata baafachuudhaan gara bishaanitti seena. Yoo barbaadde shamizii isaa uffattee akka seenuu dandeessus itti hima. Isheenis uffattee bishaan keessa akka gadi buutu ishee gargaara. Innis tapha eegalu. Waa'ee boyfriendii ishee gaafii gaafachuun haasa'uu calqabu. Addunyaa kanarratti eenyu akka baay'ee jaalatu isa gaafatti. Innis ofuma isaa akka ta'e deebisaaf. Walittis dhiyaatu. Teessaan hiriyaa akka ta'an qofa isa yaadachiisti. Haardiinis hiriyaa qofa ta'uu dandeenya jedhee yaadu jedhaan wal dhungatus haroo keessaa bahu. Innis uffata ishee deebisee kenneefi akka uffattuuf irraa garagala. Isheen suuta jettee harka isaa deebiftee isa tuqxe. Innis garagaree harka isheetiin qabee garaa ishee tuttuquu calqaba. Isheenis jaalalaan waan itti dhagahamuuf hordofuu calqabdi. Itti aansuudhaan Haardiinii fi teessaan mana dhugaatii keessatti wal argina. Nyaata isaanii erga fudhatanii booda Haardiin jaalalatti maaliif akka namanni haasa'u. Isheenis waa'ee maatii isaa gaafachuu eegalti. Inni immoo xiqqoo ofirraa ittisuuf muufachuu calqaba. Teessaan duubatti deebiti. Yeroo sana Moolii fi Zeed haasawa isaanii addaan kutan. Haardiin immoo tasgabbii kan hin qabne fakkaata. Teessaan achiis waa'ee isaanii lamaanii boyfriendii isheetti akka himtu dubbatti. Haardiinis isheetti qosee wanti tokkollee akka isaan gidduu hin jirre isheetti hima. Teessaanis rifattee aartee baati. Haardiinis jeeqamuun ofirratti aara. Teessaan ganama Haardiin ishee cinaa taa'ee yommuu fuula ishee tuttuqu argina. Garuu inni abjuu akka ta'e hubatti. Kaatee yommuu gara alaatti baatu Noo akka tasaa daawwachuudhaaf dhufeera. Isheenis fiigdee gammachuudhaan isa hammatti. Galgala sana gara paartiitti waliin deeman. Namoonni hundinuu Noo waliin wal argu. Haardiin garuu Noo fi Teessaa waliin arguu isaatiin muufachaa jira. Mooliin immoo xuuxuu fi afuufuu akka taphatan yaada dhiyeessiti. Tokkoon isaanii kaardii taphaa afaaniin waliif dabarsu. Gidduutti Haardiinis ni kufa. Mucichis dhungachuuf ta'a. Haardiin mucicha rukutee warreebuu calqaban. Gargar ba'anis Haardiinis ba'ee deema. Sana booda Teessaa fi Noo kutaa isheetti deebi'anii yommuu ciisanii TV ilaalan argina. Yommuu kana Teessaan immoo barreeffama gargaarsa ishee gaafatu Landan irraa argiti. Teessaan mana Landan geesse. Maal akka ta'es gaafatti. Landan akka jedhutti Haardiin machaa'ee akka jiru itti hima. Haardiin ishee arguu isaatiif waan ajaa'ibsate fakkaata. Innis abbaan isaa haadha Landan fuudhuuf akka jiru beeksisuu isaatiin ayyaana isaanii akka ta'e dubbata. Innis qaruuraa san gadi gadhiisee caccabsa. Teessaanis gatteessee jilbiiffattee burcuqqoo caccabaa yommuu guutu harki ishee ni murama. Madaa ishee qulqulleessuuf ol ishee geessee innis amala reefu ishee argisiiseef dhiifama gaafata. Wal cinaas rafu. Teessaan ganama barii hirriiba kaatee dogongora ishee hubatti. Fiigdee gara doormi isheetti deebitee Noo bilbila isaatiin ala ishee bira ga'uu argina. Waan tokko akka deemaa jirus ni beeka. Garuu shakkiin isaa kan mirkanaa'u Haardiin yommuu isaan itti wal falmu argu. Teessaan of ibsuuf yaalti. Noo garuu gar malee mufatee deema. Haardiin gara manaatti akka deebi'u itti himtee gara doormi ishee ol deebiti. Ishee fi Noo reefu akka addaan ba'an Isteefitti himti. Isteefis ishee jajjabeessiti. Teessaan gadda guddaadhaan mooraa keessa naannofti. Noo haasa'uus ni barbaaddi. Guyyaa tokko Haardiinin argite. Isaanis waliin ta'anii haasa'uu calqabu. Isheenis abbaa ishee waggaa 10tti dhiisee akka deemee fi haati ishee qofa akka guddiste itti himti. Isaanis
waardiyaa sana jalaa dhokatu. Haardiin mana kitaaba dukkanaa'ee fi cufame keessatti teessaadhaaf kitaaba dubbisa. Isheenis isarra ciistee dhaggeeffatti. Eegduun sun duubatti naanna'ee fiigicha isaaniif godhan dhiphoodhaan rakkinaan jalaa miliqu. Isaaniifis kun yeroo jaalala gaarii ta'aaf. Haardiin kutaa astiroonomii dukkanaa'e keessatti duuba ishee ol bahee hammam akka bareedduu taate isheetti hima. Guyyaa tokko Haardiin yaadannoo isaarratti yommuu barreessu teessaan dubbisuuf wal'aansoo wal qabatu. Yeruma kanas wal dhungachuu jalqaba. Yeruma kana haati ishee balbala bantee seenti. Isheenis waan ta'u hundaa amanuu dadhabdi. Teessaan haadha ishee hordoftee galma keessaa buuti. Wal falmuus eegalu. Kaarooliin Haardiin waliin dogongora guddaa akka hojjechaa jirtu itti himti. Haati ishees jireenya ishee garmalee akka to'attee fi walabummaa akka barbaaddu teessaan ni ibsitiif. Isheenis akka addaan kutan ishee dorsisti. Akka Haardiin laphee ishee cabsuuf akeekkachiistee biraa deemti. Londanii fi teessaan sababa Haardiiniin haadha ishee irraa akka addaan citte irratti mari'atu. Haardiin walxaxaa akka ta'es akeekkachiisa. Teessaan garuu isheef adda akka ta'e dubbatti. Haardiin teessaa gara mana jireenya jaalala magaalaa keessatti jirutti ishee geessa. Innis isheen achi waliin jiraachuu akka qaban kaasa. Isaanis jaalalaan akka qabaman ni mul'ata. Gara bakka Haardiin suuraa fi qurxummii Haardiin qabutti deeman. Isheenis kana isaa ta'uu akka amanuu hin dandeenye dubbata. Teessaan akkaataa itti dhagahamu jijjiiramuu kan danda'u akka hin jirre isa yaadachiisti. Gara cidha abbaa isaaniis dhaqan. Haardiin immoo dhiphina akka qabu hubatamaadha. Teessaan dhumarratti haadha London waliin wal argiti. Teessoo isaanis qabatan. Abbaanis haasaa tokko calqaba. Sana booda Haardiin maaliif dhugaatii fi abbaa isaa waliin hariiroo rakkoo qabu akka qabu teessaatti himuu calqaba. Teessaan mana jireenya isaanii keessatti kitaaba dubbisaa osoo jirtu bilbila Haardiin irratti barreeffama argiti. Teessaan bilbila isaa kaaftee moolii irraa akka ta'e argiti. Mooliin halkan sa'a 9 irratti mana dhugaatii tokkotti akka isaan qunnamu Haardiin itti himti. Ammallee teessaatti himtee jettaa jettee gaafii gaafatti barreessiti. Yommuu kana Haardiin kutaa kana keessa kan seenu yoo ta'u, teessaan waa'ee barreeffama sanaa gaafatti. Haardiin waa'ee mooliin maal akka dubbattu yaada akka hin qabne dubbata. Achis akka deeman dubbata. Jeek irraa barreeffamni mana dhugaatii biraatti akka isaan qunnamu itti himu argiti. Inni immoo Haardiin eessa akka jiru teessaatti hima. Teessaan garee sanatti akka Haardiin waliin mooraan ala jiraachaa akka jiran itti himti. Mooliin immoo ishee ilaalti. Hundi isaanii hariiroon isaanii hangam cimaa akka ta'e waan burjaaja'an fakkaata. Mooliin teessaa dhugaa moodeer yaadatteettaa jettee gaafatti. Haardiinii fi Zeed moolii dhaabuuf yaalu. Isheen garuu bilbila ishee baastee viidiyoo halkan san Haardiin yommuu diddu argisiisti. Teessaanis akka jaalattu akka godhuu fi erga ishee jaalala qabee booda akka dhiisee deemu viidiyoo haasa'udha. Haardiinis duuba ishee deemee hordofa. Teessaan atoobisii yaabbattee gara manaatti deebite. Haadha ishee waliinis wal simattee dhiifama gaafatti. Noo akka dhiifama gaafattus itti himti. Dhiifama gaafachuufis ni deemti. Noo itis okay kolleejjii jechuun qofa arguu jechuu akka ta'e isheetti hima. Michootas ta'anii itti fufuuf murteessu. Gara biraan teessaan yommuu imeelii barreessitu mul'isa. Inni garuu yeroo ishee wajjin dabarsu yaadee yommuu boo'u nutti mul'isa. Dhumarratti teessaan carraa barreeffama ishee ittiin xumurtu argachuu isheetti baay'ee gammaddi. Piroofeesarris teessaan akka duubatti haftu gaafattee piroojeektiin dhuma Haardiin caalatti siif yaadamee hojjetame jechuudhaan isheef kenniti. Teessaanis banuu baachuu fi banuu qabaachuu ishee London waliin wal falmiti. Dhumarrattis piroojeektii Haardan ni banti. Yeroo kana gootu suuraa ishee fi haroo sana argiti. Barreeffamni isaas waa'ee jaalalaa dubbistee gara haroo dhungannaa isaanii isa calqabaa itti qoodatanitti deemuuf murteessiti. Sagaleedhaanis Haardiin akkamitti Elizaabeetii isaa akka argatee fi lubbuun isaanii akkamitti tokko akka ta'e dubbachaa jira. Dhiifamas ni gaafata. Duuba isheenis mul'atee buufata doonii irratti ishee cinaa taa'a. Haardiinis
Addunyaa kana irratti eenyuun akka baay'ee jaalatu isa gaafatti. Inni immoo si jedhaan. Isaanis wallaalu. Fiilmiin kun asuma irratti xumurama. Hordoftoota chaanaalii koo subscribe, like, share gochuudhaan akka na jajjabeessitan isin gaafadha. Galatoomaa.